Ayyeen namoo daandii jedhama. Barkallee asama kam jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa Waashingtan DC'tti argamurraan sin bilbile. Ana akka gaarii itti jira. Amma namoo daandii itti jalanu gamada itti jirtu itti dubisa itti jedhe atillee amma isin waliin itti walis itti saayibitanii miti obboleesso. Jechuun haala waayitawaa irrattiif hojiiwwan qoosaa keetii karaa Orombeek Entertainmentiif akkasumas ammoo haalota bu'aa bahii qabsoo Oromoodhaa. Kana malees ammoo jiruuf jireenya hawaasaa fi rakkoowwan gadadoo fi gidiraa Oromiyaa keessatti deemu yeroo itti dubbattutu dhagama. Dhiyeenyuma keessatti baatee immoo Allah akkas rabbi itti si'aqanu obboleesso rabbi silaa ati Ameerikaa itti si kenna Ameerikaa itti jiru jannata itti siyaasensu itti jechuu itti hin danda'ani amma waan ajaa'iba itti nagaafatte ajaa'iba rabbiiti amma waan itti bokkaa itti jette amma maal itti waan amma itti roobee duumessi itti dhalee itti roobsine itti jedhe amma televezyiinii itti faana moo faannoo itti jedhanaa fi ammallee televezyiinii amma Shimalis Abdiisaa itti keessa kutubii itti balleessu bishaan itti waraabuu itti qabna. Malee shani itti balleessu itti jedhu kaama kabajamoo afaan bahii taa'uu danda'e itti jedhee intaloon itti dabartee itti jirta nuti itti dabartee itti jirtu jedhu irratti itti dubbadha nama hedduu achi itti na beeke namuu itti dandi. Galatoomi tole mee seenaan jireenya Barkallee maal fakkaata? Waldhibdee immoo naannoo haala daangaawwan Oromiyaa sirnootaan darbaniit akkasumas ammoo saboota biraatiif kennamuu fakkeenyaaf Harargee Lixaanaa Mi'eessoo kana malees naannawa onoota Doobbaa gama biraatiin Moyyuu Mulluqqee Cinaaksaniif kanneen kana fakkaatanitti odeessa raadiyoon sagalee Ameerikaa qabuun haalli kun hedduu ulfaataa akka ta'eef ammas karaa Gumii Bordoddee jedhamutti tibba darbes mootummaan dirooniin dha'ee jechaan kuni hangam takka Barkalleen quba qaba. Na'am Allah rabbi obboleessu yaa rabbi itti si hajalatu osoo itti amma Tirampuu miti amma Baayidenoo amma osoo itti pirezidaantii itti godhuu dhabe nama kenna amma waan Oromoo itti ta'e malee osoo itti Ameerikaa itti filtanii waan ajaa'ibaa itti dubbanna rabbii ka beeku amma Muhammad Ali Ma'alima Usmaan Abdi Ibrahim ati jedhan Hasan Rashidee Muhammad Yusuf akkasuma Abba Damina Qawuso Muhammad Gorbo itti jedhan akkasumallee Aisha Muhammad Yusuf itti jedhamtu Liyyuu Hayli Poolisii itti dhaye makalakala baqa minaaqa itti jedhee akkasii itti fite pirezidaantii itti Oromiyaa kililii jedhanii itti dhaqanii amma ana waan itti abiyyuu itti dubbadhu itti jedhe malee maaltu itti isinii galche itti jedhe manguddoo jarsota itti areebee taa'ama namu. Kanumaan wal qabateeti mee hojiiwwan kee keessatti yeroo baay'ee aartii Oromoo keessatti yookiin hojii kalaqaa fi akkasumas tole Barkallee bilbilatu keetu iddoon deddeebi'aati yaalaa ture. Meegaa iddoodhaan irratti deebinaa haalli aartii Oromoo kun akka aartii biraatti guddisu. Ariitii maal itti jira maaltu itti ariifatee itti deema namuu dandii yaa wallaahi waan ajaa'iba itti fakkaatuma mucaama ijoollee hancalu itti hundeessama kimeen jamaa ittiin jaalladhe sanyii mootii ittiin jedhu maal michoo zaalima kana fuudhee itti ajjeese Oromollee itti callise amma yoo silkii Amerikaa Tirampii itti qabattee Joon Baayiden itti qabattee waan kana itti miti jedhama rabbi jannata itti sinaasensu wallahi astaghfirullah rabbi kana amma bara Ramadaan illee itti dhumuu ittiin jira waan itti ajaa'iba nama kana waan itti guddisu nama afaan Oromoo itti dubbatu amma dubbii amma Shimallis Abdiisuu
nama itti jedha nama kamama presidenti itti ta'e itti dubbate kurtumee itti balleessina bishaan itti waramtanii itti fitu itti qabna itti jedhee itti dubbatu fi afambayee ka jedhu kana churuma kana harka itti jibba isinillee rabbilee itti isinin dhiisu akka itti gafi itti deebiitti itti goone kan jiba isaan itti matti hasan nama mana usee itti beeku meeqatu itti dhume ana rabbuma itti nabeesse waan kanallee itti angama itti godha itti jedha yoo ani itti maa itti hidhannellee kawwee itti qabnu billaallee itti nurraa guuranii amalee waan gellee itti beetame ama kawwarii itti qorroo itti godhanii itti qalamsanillee isallee itti warqa godhanii nama tokkollee ama afaan oromoo itti dubbachuu Addis Ababa kasaama yoo itti dhufte Allah rabbi itti sifidini achi jannata keessa itti jirtu ama Ameerikaa itti jirtu rabbi itti sifidini na alaafte billaa khuyya alee warra kana la ilaha illallah yumulluqe ama itti balaa jiru Allah namo yaa silkiitti itti dalagu dhino si dhageeffachaan jirra tole yeroon keenyas deemaatii jira haaloo kana wal qabsiisee mee maal fakkaata naannoon bokkaan akkasumas roobni roobee haalli beelladoonni itti dhume Harargee lixaas kan mudateera Allah waan faanoo reediyooti molo faana tiviiti faanoo tiviiti ama itti jijjiirame faana tiviiti dura itti jedhamu kama akka dura nama televizyiina kama timi soomne itti maali itti gooneeti man tiviiti itti dhabne wana kana itti dhabne maali chilli abbootii itti dhumani wana kanallee shanuu utee jeesiitti jedhu kama shimallisa amdisa amala qararsu mardasa mo male namicha folisa ma talafi itti fite amanga dama kadire itti baru itti fite numa hunda itti jallise imana wale wandi mulle itti nuhima hanjalulle amma liga salli akai itti bawu dandau namicha shaytana kana ma katinu rafuta male mandamar ama amerika khisa ma nama sureti khate itti demo itti jallifsani sinama tole yaddi ke baye dhugaadhame walumaa galatti bokkaan roobee jira a'uudu billah faanuree barsiti itti osoo itti dubbachuu jiru hasaab bira itti seene waan itti si ajaabu la ilaha illa turana itti rooba itti dumeessa itti gaddina qabne waan akkana itti dumeessine itti tifne itti jedha hangam baalee itti dhumu raayitu sinir suwena ila beltu itti dhume tawee kachanii itti dhumu hangam mulluqee puran nagelle itti miyoo itti dhumu hanga wangala itti roobe itti dhabe itti roobo maa guyya saniyyuu itti roobin nama festalima bishaan waan itti waraabee itti fidu itti fakkata la ilaha illallah rabbinu itti sinin dhiisu nama kana nama kinjiba sinaashi akkasitti dubbadhu anas itti roobe itti jedhi bara intalo sinaashi gitaachoo amma itti beeytame itti dhabu toleen mee haala siyaasaa Oromoo akkasumas dhimmoota furtuu ta'an akka hawaasaatti qoosaan eenyummaa sabaatiif sigiga siyaasaa keessatti yeroo gabaabaatti beeytee YouTube chaanaalii yookiin toora tamsaasa keessanii kana magaalaa Finfinnee akkamitti dhufuu dandeettee hojii kana ammoo dhugaa saba keetiitiif wabiin kee maali lubbuu keetiif Allah lubbuu itti bishaan salaataa leegizee itti dhumtii miti Cholleen kan ama Saudi Arabia tema ka Trump ulle tema Joe ille ti challise abiyu ti soda ti itina fakate ti jalliso mali ti soda inama mi choma Russia ka ti nuclear ti sin Palestina samiti ti sin fajas na ti jere ti soda dana rabbi kana le ti soda dina rabbi o ti jere ma rabbi qabri bi khasan le ti hagodo biya tana baita ama oromia la ilaha illallah wallah dana sama ko na bangkulla ka madama wallo cire ci ti kanne makhira bukhesa nakam tekesa itinamai duma jira ulum babu kasi tirumu jira amala biya general tanda sajiru iti duma jira biya angare tullu iti duma jira biya lenji sodiga iti duma jiro bira nazi gamadu iti duma jira phale wa ko gutu iti fita jiran nama kana chalise polisi iti hori akka hori iti ama marga iti nyato iti jirame akasma iti kalau Allah a'udhu billah min rabbi itiqulla tijirani rabbi la tusudda dama iti janne sini wari challu gama dama iti chalifte mangiste akasta rashi akasta tijiru karena sila hasabi kaya malaka iti ture iti betani uga iti samangkana iti dubachu aka tareka iti oromo iti kara udle sila tinimtani wallah rabbi jannata leti sini sensa wani tijatanin rabbi sama kana iti simalle soida roba iti ana robe sami guba iti robe akka faraona iti dubate akka siti kanjirin
itin kan jibin itti jara abi itti tima kide Trump le chombaytan le itti waliti duftani itti shay itti dugdan sanille wallahi alazim itti tunura dubdo maru rabbi itti sinajabesu nama maru itti tukalla chombaytan ati itti jabadu itti jedin chombaytani amma yo itti jannati targachu itti barbadde yo itti jirachu rabbi si arama itti barbadde akana micha zalima ama kaaba khasa Muhammad Abdullah itti Salman itti jedhan kana shaytana sane akati kane adra rabbi ittaqullaha namudan di itti dubado prince amma faisal itti qabate itti demo amma iskanduruna ge itti jedhan kama faisal bicha khurtu itti qabate sanilla radio khasani itti laqat tilfinne ana BBC mane taqaite wallahi alazim itti rabbi qaiti argo hinda gafan amma bole saqiya qabalati ki ya sawli itti kalama itqo isa itti dubate ka zawanta itti radio khati ma itti qabate jana chalnu gamade itti jala itti najri jedi mal jalanu ko mata iti jalati iti jere ani iti dubade iti jalan hasabi bira khay sama iti tenta iti nati sinilla wa iti hasabi iti ummata khana isini dubachu iti qabdan ana kamar barkalle Muhammad Ali Farah iti dubadu qawwe nama iti bitachu iti qaba qawwe qoba iti bitachu sontai tamosa khasanille re maru khana iti ngangara orme iti khasan iti jirame mata ma ijolla bi khasai iti qabdo Amerika jomba idari iti sitir tifude tole yaaddoon hedduu Oromiyaa keessa jira jechuudha. Tole daawwattoota keenya turtiin barkallee Muhammad Ali Farah wajjin qophiin raadiyoo sagalee Ameerikaa godhee turtii yeroo irraa kibxata galgala yookiin lammaffoo kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ani qopheessaan namoo daandii ogeessa teeknikaa Robert Almoen wajjin akkasumas immoo ogeeyyii teeknikaa fi gargaartota istiidiyoo raadiyoo Ameerikaadha. Tujubee horaatiif jaalanne gammada akkasumas Bafiqaaduu Morodaa wajjin qophiiwwan keenya qindeessine yeroo hundaati. Qophii keenya dirree dimokiraasiis dhaggeeffachuun dagatina. Qophii dirree dimokiraasiis haala jiru irratti egaa barkallee yaanni dhuma wanti ati dabarsitu jira ana waan itti jedhu ama mi'enso amalee qilili itti borona shariiti dalagin itti jedhame namicho kana ama wallo ummata dimsi akka itti ta'u sagalee ummata wallo anka itti ta'u ummata amma hurru guduru akkalee mama faano wata ama namicha amara tokko kalee itti dubbate hitari salle itti sidi itti finna abiy ama itti mal jedhe gamay galgalu amma kay itti jedhani kama shambo midiyaati beetami isalle assalamu alaykum itti na jedhe ati nama chapa isin jedhe itti barkhalle itti jedhe itti na himi chamalle gamadalle hundam amara ama isa sabi itti himi wani itti na dubbatan amma shalliya summi itti jedha nama intalo itti kamaru Yusuf amma kay itti sina itti dale de ati itti gosi dise itti jennan tajumbi itti fude itti dubbatan amma isille Intalo sama shaytana iti biye tate chawari fa iti ambarte hanjalu fete barte yora biti soda ta wara Amerika wani sini ti hasabi tina iti gana iti gilsi iti gotani nama hanjalu wajese ama asokai gode ama ari iti fige mangite tibasu dandau nami chokana ma kabdani iti dunya yo iti jina to akabdile ama qalite ama intaro masarat mangite iti san akasi iti hidamu iti qaba nami chokona shaytana intalo shanguliti fude iti hasabi sa wala ana ma saati tingabu dakika khina radumse iti jat mane itayu dande ama bangkulan gamada iti jadan dan sama konin kana iti kulli iti hidu ka iti kabdani yu ama silana oromo iti ama rabbi iti jada ama silazima iti filtu iti dabdani nama silama chawar iti gali iti jana iti gali kana iti gode maru iti jabesa rabbi sin hajabesu prile iti kana wan iti kawe iti pitani iti kana syaitan nama jala iti dubatina ama tayu dande yani iti dubate sinu iti khajiba iti dubatan fakadu tasmi iti jadani kurtumi iti nyana kurtumi iti balesa bishan iti duga mana iti guba iti jada nama ana ala tabillah alayka kan le iti dubatani ramadana kana bismillah jolle Saudi Arabia keessa iti jirtu akan hikamtu achicha ama iti jumla iti chafan wangala keessa ka iti ruma jiru wallo keessa ka iti ruma jiru miskin rabbi abbatin kamne shawan keessa ka iti ruma jiru rumba buru arusi keessa ama asalla kama iti ruma shishmani iti ajesa jiran shani iti jedani nama mila toko iti jedana anu kanama kun boqol kuma diba iti bekoti jira ama akasi rabbi wati jede atilla amana rabbi iti nan nagatini namicho shaytana kana aka jala iti nagenne isini iti dubanna roba ka iti roba iti jenu ulama arabi yoti kanata a'udhu billah mali iti roba bishan fa biestali iti demani soma iti roba iti sia ya shayna iti kajibda namicho kurele iti kajiba
nama kanaan kijibu televizyiin qabadii itti facaasne malee itti goone itti jedhu amma maataba itti jirame itti qaama biroo timirtii oromiyaatti fuudhee footoo mara itti ka'e itti jedhan la ilaha illallah rabbi ijoollee suudiillee itti haa baasu atillee amiin itti jedhi ijoollee katillee umrii itti haa dheeresu shalne gamadallee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siin jedhi haa bes way hayya way salaamade halo halo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu ya absalam sama fial nabade Allah sahibo akam iti jirta mi eso akam iti jirta ama mal kese iti jirta bi iti nama ya والله هذا سبا iti ajaib iti Allah sagale sama iti dagab medem iti jamari السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله نمو دندي إتبيت ما في أمريكا إتدو بسه الله بارك الله ما BBC إيرا برا واري إتي أورمو إتدو بتتلاقو إتي جمرة والله 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 ما إتدو بده أكا نبي شو كله إتنو سبي إتنو خجبة خنجبة سالة دلسي إتي باس يعني إتي صدا إتي سدا والله يا الله سايبك يا والله العظيم قدي إتي قدي أمبيجي خنجبة أمبيجي خنجبة سنابي إتي زمنا إترومن إتي جلا أعوذ بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول ربي كنا معه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير ما ربي كنا كل وان مرة إتي جري الله يا صاحبي نمودان دي مال أما إتي بربادا Chombaydan ille iti ma iti jere ambiya ma yoromi iti jere hanki yoromo wallahi mian sama kam iti jirti ama mala ati jima kana iti kato boleso biya kana kebira iti tukute nama bilisuma inti kabu taye jima inti kama nama wallahi ladhi abdus salam duga inti sinjan iti nangai namni kana ma ira inti du iti jiru nama cara kana kijibdu wallahi فرعون كا يتجدن كرتمي هم بيجي أم هذا يتجاي وبدو أبي يوم عليه أم يتجدن فرعون يتجاوب يتجاي برا فنا يتبي تما كويا سن يتلال لذا ومن فادو يتلال صبر زينا مالي صبر يتجاي صبر عوني درسة زينا يتجاي سونه فانو تبي يتجاي جرمه تخلى منستري أبي روما أم بورنا يتروبه بالله تروبو يتنجرا وري بالله تيغندا orang gujile te engada asyama bishan itu warabu tijira festival kuba itu sini tiga difna tijira khijiba khana rabbi le sini disu tijira jalan ning kamudu akamalle amati itu bade nama mari tibar bade tina jadi akami itu drama itu lagu itu dan dete wang kare tuduga tinama siyo tisi karen tijinan wallahi ladhi mana ambe itamitra Muhammad Ali Yusuf wa qadi ittiqal temali yukhulisi angkala kala itu wana itu kodan apa kata yu itu emi wangkala itu walaga wangala iti kulli ite ajesa nimiti nanjo ite ajesu jiran nimi wallo iti beitami tawe chamfe ite ajesu jiran kamisa iti fitun iti jiran amalla finche iti fitu iti jiran biya iti tayudan dai iti dalate iti jiran ni nami chama iti de mukana ama kawasai ba vestali ama iskondurunanga iti jiru kana nami chajawana ama iti ajese gingirsa tere karro ite oromo ite rasu warra hanka kabarabi iti kabu والله يا كسي شولين سعودي وما لتبر بعد ناجري نمو أنا لا بإذن الله يا رب يتنجري والله نمشون خنا كباتي ترامب في شمبايدني يتكلنا نما خنا يتيدمو كبا مسرت مانجست يتيدو كبدي خالتي يتيجالو كبا أمريكا اللي خالتي يتيجري يتيدو بدا حسبي كي يتيرو دا يتناجري أما بورغلق لا يتيدا يردر بيتيجري لكن أنا سوقي يتيدا يتاميتي عبد الرشيد يتيدان كيتي تراتا لكن يتي بدري يتي فرادو بدري يتي فرادو يتي شخصي perkale wana jaiba tidalage menso la foromon kati tifitan kharamale akati raso timuran tolo akati timuran moyela akati tikannan kiramu horro ngunduru akati tikannan tidubada manjara sarra mari tikabdana jere kurtumi intimallesu itinyada intiruka akati jere ma finga dute enu tasame tijera namicho ma intalo amara tifit masarat mangiste tije chamferomea tiket suni
nama kana ittiin kijiba isinillee rabbi isin dhiisu jannata ittiin seentanii itti jennan haa wallahi naam rabbi dhugaa itti jette lamata wana ambi itti jedhan wana itti shmalis abdii see itti jedhan wanta yu danda'ee afaan bayii itti jedhu san tokkollee itti dabarsinu itti qullaa itti na jedheen illee itti qalee itti na seene ijoollee itti sooti faayidan itti na himi oromoo itti ajjeechaa itti sodaatti itti na fakkaate kuna morra itti onne qabu marru faana itti jijjiiramte ijoollee itti hidhatte isinillee biriyoo itti argatan chalmarru itti gargara itti tumsa itti injedhe chalmarru kuni nama haqqiiti itti injedhe akkasii ama taymarratti illee itti dhoyte mitire ijoolleen chalmarru itti tumte makina itti gattee inti baqattee itti jedhamu poolisiin guyyaa akkasitti gaf tokko itti moobaayilii nurraa fudhattee keessatti itti nu hatte sun itti beeytami aga eta nama itti illee gooftaa itti qaba guyyaa sani itti arge itti beeyte rabbii kana anjaayiba itti qaba akkasumaan itti hidhamate itti jennaani waa'ee amoora itti sirbuu fi subscribe itti beeytami subscribe jechuun waan akka moobaayilii irraa itti xurruu itti gootee ama bakka irraa itti sirban san itti gattuqa itti maamila itti nataa dantii itti naguuta itti jedhan sani amallee sharrii itti godhaa kan jedhu sani nama jee itti mitu badeenqa namoo Allah calonu gamat elle ti torba salasa iti si du bisa iti yete ya mana kai sadiga ya Rashid ha ya amaduba iti dubanne sai describe malato iti gadi YouTube iti kaban sani iti goda iti njere Instagram pille iti banat duna njere amana imoti na banti Facebook iti bani iti njere WhatsApp ille iti bani iti njere Soni bilang leti dambare sologrami iti dabara iti jene amalle mali itu tuktoki iti jenan ana bera amba ora iti walla leti tindabatu sanju rabbi iti hakka yelchu cholle daimu mati qabani kana iti jalala chitti qabena ma iti tiruma iti jene amalle franki iti jedani wan iti ama franki iti jenan analle manara tinjiru achi iti tindaku iti jene mali iti amata iti jennani yo rabbi iti jene nama kulle cholle Saudi Arabia Pilisuma aka nuhika inti jere itu bada shwale sabdi sa menggantu seseme andi suarange tiyaramu salia shalile shali asumi tikama tajumbi kamariti sina titale denara tibadi tiyarama mali tinyente ambicho tiraya mali tiyete mangkala tivarse isille shaytan ala billahi isille tidubanne wararumo itihasau kan nuga entite kan jawri letite kan maru leti dubada ammo sai describe gitu etikota malato wanama bidikati dimasan iti tukutan bisa sanni kambil signa ama mangisti finfi tiyatan finfi motma finfi ama ambiyu iti astada darukana yatutan corona iti nama qaba iti jede namichi leti bate sharri leti godang gitu iti jalan sharri ama iti jalan danti حق رأيتي جبهة تتجانه إتي إرجع يجورا سومنتي لي تقولا ربيتي سنينغا بتو كنا ما نفتنيا مانغو إتي نميتو إنتلو إتي جتله سناش اللي تمستري سي إتي باسا كله والله العظيم الحمد لله رب العالمين إتي ندم بنو إتي جران لما ترى دي أمريكا تني تندم بتو إتي ربي لي تنوديس ويراني نمشوا أكسي دواي إنتي قولي ربي جنة تسياتن سويرة والله أما أنا يوتي رفاجرا